Marii Afrikaa Kibbaa keessatti gaggeeffamaa jiru laalchisee Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo yaada kennaniin. Marii tokko adeemsifamu amma dura dursanii kanattaa jechuun hin danda'amu. Yoo wanni nama abdachiisullee baay'ee hin jiraanne abdii maallaaluu wayya bu'aa isaa kadhumarratti dhufuu danda'u eegaa jirra. Muuxannoo jirurraa yeroo adda addaa wal waraanuu isaanirraa waan gaariin hin ba'aa abdii jedhu qabdu. Muuxannoo qaburraa haga garee TPLF jedhamu kana beekutti warra nagaatti namanne haga waggaa 50 jala dhufan kana guutuu waraana keessa jiraatan. Ayidooloojiin isaanii ayidooloojii walitti bu'iinsaa, ayidooloojii waraanaa, wal fixiinsaa qofa. Isaan kan yaada injifachuu malee garaagarummaa nagaan hiikanii, marii hiikanii, wajji jiraachuu hin beekan. Injifatanii olaantummaa qabachuu malee qixa ta'anii uummata kaawwaa wajjin, dhaabbilee kaawwaa wajjin wal ta'anii wajji jiraachuu hin beekan. Namni hundinuu isaan jalatti akka jiraatu barbaada. Kana waan ta'eef marii kana nagaan fudhatanii karaa nagaatiin rakkoo jiru hiini kan jedhe naman. Yoo filannaa dhabanii karaa nagaa kan dirqamanii itti galan taate malee fedhiin akka ittiin galle hin beeka. Kanaafuu marii kana irraa abdiin an qabu 50-50 jechuu hin danda'a. Gaaffii wal fakkaataadhaaf Piroofeesar Asaffaa Jaallataa garuu akkas jedhan. Mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana kan dhahise mootummaa warra Tigraay. Fedhiin uummataa isaan irratti lolanii rakkoo hiikuudhaaf lachuun isaanii badaa dhimma hin qabanii sirna demokiraasii sirna haqaa lachuun isaanii ijaaruun barbaadanii aangoo irratti loluu ammas immoo anatu mu'aa anatu beekamuu qabaa of tuulummaa ana malee namni jiru kan jedhu mootummaan Abiyyi tarkaanfachiisuudhaaf takki mootummaa ta'uu isaa yoo irraanfatee humna waaqayyoon gochuu barbaada. Kanaaf araarri kun araara salphaa ta'uu hin danda'u. Sababi isaa tokko mootummaan Itoophiyaa humna baay'ee guuree kan Amaaraa kan Eertiraas dabootti baafatee Tigree fixuu barbaada. Warri Tigree immoo jiraachuuf jedhaniitu wallaansoo qabaa jiru. Araarri kun dubbii salphaa hin ta'u. Dhimmi kun maaliif qalbii addunyaa akka hawwate ka gaafataman Ambaasaadder Suleemaan deebii kennaniin. Hawaasni addunyaa xiyyeeffannaa guddaa namatti kenneera dhugaa. Maaliif intarestiin hawaasa addunyaa kunis adda adda. Tokkoffaa waraanni kun waraana hin barbaachifnetu jalqabame ka jedhu hawaasni addunyaa feer ta'e maaliif waraanni kun hin dhaabanne jedhee ka dhimma hin jira. Cinaan isaanii gariin isaanii ammootu ka waraanni kun akka adeemsifamu jara kana jajjabeessee kunuunsee waan adda addaatiin gargaaraa hidhachiisaa faayinaansi godhaa dhidhiibanii waraana kana akka adeemsisan ka godhanis jiru. Seenaa waraana kanaa waggaa lamaan darban kana keessa akka biyya irratti ibidda qabsiisan uduu beekan warri hidhatanii isaan maddii dhaabatanii isaan difeendi godhan akka jira. Mootummaan ammootu waraanni irratti banan irratti qoqqobbii kaayaa akka rakkatanii harka kennuu danda'an akka biyyi kun diigamuu danda'u warri shororkeessitoonni kun olaantummaa qabatan gargaara akka turan hin beeku. Kanaafuu gariin nagaa dhimmameeti kun ammoo intarestii ofiitti dhimmameeti. Kanarratti Piroofeesar Asaffaan ilaalcha addaa qabu. Dhumaatii mootummaan Itoophiyaa geessisuuf irratti hojjechaa jiru kana nyaata irraa kutee, bishaan irraa kutee, elektiriksitii irraa kutee uummata persentii 6 kan ta'u uummata xiqqaa tokko fixuudhaaf karaa hundumaa irratti aggaamate kana biyyi lafaa immoo sanyii duguugaa kana hin ayyamu. Garuu amma ammaatti ilaalamaa jira. Yoo dubbii kun gara achiitti geesse dubbii waan cimaa ta'uu fi dhiibbaa godhaa jiranii garuu mootummaan Itoophiyaa waraansa kana dhaabee araara godha kan jedhu baay'ee rakkisaa natti fakkaatan. Walitti qabanii loltuu qofaatu hin ta'in uummata tokko dubartii dhiiratuun jedhanii ajjeesaatti geessa ta'ee biyyi lafaa taa'ee hin ilaalu. Seera biyya lafaatu dhowwa. Kana dura taa'eetu ilaalu biyya Rwaandaa keessatti nama baay'ee dhume. Ammas immoo dhumaatiin akkasii kun akka inni dhufu waan hin barbaannee fi dafanii dhaabuu barbaadu biyyi lafaa. Itoophiyaa bakka adda addaatti rakkoon nageenyaatu jiru. Isa biyyattii gama kaabaa qofa furuun nagaa waaraa biyyattii keessatti argamsiisuu danda'a jedhee Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo gaafadheera. Rakkinni nageenyaa ka biyya keenya keessa jiru ammaan kana hundi isaatu TPLF walitti hidhate. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamu TPLF illee Shanee jedhamu kanallee gootota tokkotu isaan hooggana. Eewuun. Weel addunyaan beeka. Beenishaangol keessatti qaamonni hidhatanii socho'an jiru. Gaambeellaa keessa qaamonni hidhatanii socho'an jiru. TPLF walitti hidhatan. Egaa haga
kibbaa deemanii biyya waraanni keessatti adeemsifamee hin beekne keessatti saboota walitti buusaa, sablammoota walitti buusaa, hidhattoota walitti buusaa, jeequmsa kaasuu gahe. Rakkoon nageenyaa ka amma Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kallattiitiin illee haa ta'u karaa kallattii hin taaneen illee hundi isaatu TPLF walitti hidhate. Profeesar Asaffaa Jaallataa immoo deebii kennaniin. Biyya sana keessatti furmaati haaraa yoo godhame malee Tigreejjiin araara qofaa gochaadhaan furmaati ta'uu hin danda'u. Rakkoon biyya sanaa mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa afaan tokko, yaada tokko, ilaalcha tokko qabatee uummata warra kaan irratti cuucaan bituu waanta barbaaduuf uummati kaan immoo kan ofirra faccisanii hiree ofiif murteeffachuu sirna dimokiraasii ijaarrachuu waanta barbaadanii fi Tigreejjiin kan ta'u kun nagaa fiduu hin danda'u. Maaliif keessumaa amma waraansi biyya Oromiyaa keessatti deemaa jiru Oromoon biyya sana keessatti uummata guddaa amma loltuun adda bilisummaa Oromoo boboon biyya Oromiyaa hundumaa orgaanee jiru. Mootummaan Itoophiyaa sobee jara kana Tigreet erge jedhee dubbii jara jallisuu barbaada. Garuu wallaansoon mootummaan kan inni dura irratti banee boboo irratti. Kanaaf biyyi lafaa kan inni dhumaati Tigree irraa dhaabuuf jedhee xiyyeeffate malee wanti kun furmaata ta'uu hin danda'u. Garuu achumarraa kaasanii gara fuulduraatti deemanii yoo hiikkaatti barbaadan tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa kun geeddaramuu qabu. Durii kaasee akka inni ijaarame haqa warra kaanii, haqa uummata Oromoo, haqa uummata Beneeshangul, haqa uummata Gambeelaa, haqa uummata Sumaalee, haqa uummata Oromoo wanta hin kabajneef lolachaa jiru. Furmaati hundeen dhufuudhaa fi jijjiirama guddaa godhamuu qaba. Yoo mariin Afrikaa Kibbaa keessatti gaggeeffamu kun milkaa'ina dhabe filannoon biraa jira jedhee Profeesar Asaffaa gaafadheera. Yoo danda'an duula kana dhaabaniitu gara fuulduraatti akkatti hiikaatti godhatutti barbaadudha malee wanta salphaatti qabu miti. Waraanni itti fufa. Akkuma dhagaa jirrutti mootummaan Itoophiyaa dirooniidhaaf Ignaantiidhaan uummata Oromoo ajjeesaa jira, uummata Tigree ajjeesaa jira. Karaa gubbaa immoo Eertiraanis itti dabalantee xiyyaara isheedhaan hunda isheedhaan uummata Tigree irratti bobba'aa jirti. Kanaaf nagaan tolatti dhufuu hin danda'u. Garuu mootummaan Itoophiyaa kan isheen irratti dhaabbattee gargaarsa biyya alaa gargaarsa warra dhiyaa kana waan ta'eef isumaaf jettee araara barbaadde malee isheen nagaadhaan araara barbaaddu. Kanaaf dubbiin ittuma cimeetti caalaa deema malee nagaan dafee dhufa kan jedhu anatti mul'atu. Baaliif rakkoon isaa rakkoo guddaadha, rakkoo bal'aadha. Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo gama isaaniin deebii kennaniin. Akka itti furamu filannaa lamatu jira. Tokkoffaa jalqabameera. Mariin kun yoo karaa nagaatiin furmaanni argamuu danda'ame rakkoon kun waan illee hin hiikkata jedhee amana. Lammaffaa mootummaan waggoota arfan darban keessa daaloogii waliigalaa sadarkaa biyyaalessaatti ka humnoonni siyaasaa ummatoonni hunduu sabaloonni hunduu keessatti hirmaatan irratti mari'achuuf koomishinii uf danda'e ijaaree rakkina TPLFtiif jecha haga ammaatti gara hojiitti galuu hin dandeenye. Kanaafuu haalli amma waraanaan keessa jiru kun yoo furmaata argate akka waliigalaatti dhimmoonni jiran hundinuu hiikkaa siyaasaa argachuu danda'a. Qawwee walitti fudhachuun utuu dhaabateeti wal bira ta'anii mari'achuun hin dadhabamu. Addunyaalleen uummanni Itoophiyaallee hundinuu wanni Afrikaa Kibbaa irratti xiyyeeffannee akka sanbata guddaa dhufuu kanatti eegaa jirruufi maaltu achii baadha. Wanni achii bahu murteessaadha. Filannaan lammaffaa kan jiru jarri akkuma diddee yoo baate waraanaan cabsuu malee filannaan biraa hin jiru. Waraanni Eertiraa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessa seeneeraa jedhamee dubbatamaa jira. Isa kana attamitti ilaaltu jedhee Profeesar Asaffaa gaafannaan akkas jedhan. Kun seera biyya lafaa cabsuudha. Mootummaan kan Itoophiyaa kun biyya alaa deemee daboo kadhatee uummata Tigree hankooteedha. Uummata Itoophiyaa gadhee waama. Garuu duula irratti bansiisee, ajjeesisee, saamsisee, sanyii duguuggaa irratti gochisiisuun kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Biyya lafaatti waan taa'amee hin beekne mootummaan Piraayim Ministeer Abiy hojjechaa jira. Karaa seeraa, karaa hundumaanuu sirrii miti. Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo oduu kana miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirra jedhanii. Waraanni Eertiraa amma Itoophiyaa keessa jiramu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u. Ani adda waraanaa hin jiru haa ta'u ammootu even yooma jiraatellee Eertiraa harkisee waraana kana keessatti galche TPLF waggaa lamaan dura misaa'ilaan Asmaraa rukutaa turte. Uduu waan tuqin waraanni Eertiraa uduu daangaa kennan seeneen. Lammaffaallee almost waggaa lamaan darbe naannoon Tigraay daangaan Eertiraa wajjin qabnu kun hundi harka TPLF jira. Kanaafuu waraanni Eertiraa yoo seenee jiraate TPLF harkisee galche malee mootummaa Itoophiyaatiin tokko sana. Lammaffaa weerara TPLF bante Eertiraa irrattis
Itoophiyaa irrattis qixaban. Eertiraan difeend gochuu mirga qabdi. Daangaa ofii uummata ofii ittifachuu mirga qabdi. Garuu amma mirkaneessuu hin danda'u. Hin jedhamu hin jiru mirkaneessuu hin danda'u. Keessummoota koo lamaan Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo fi Piroofeesar Asaffaa Jaallataa deebii laataniif galateeffachaa kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura. An Jaallannee Gammadaati. Nagaatti.